Ashama harka fuune hordoftootaaf daawwattoota gammeetuubii nagaa jaalalli fi tokkummaa waaqayyoo lafa jirtan sana dhaqqabu. Har'as dambalii jaallaa tokko sinii qabadhee dhufeera. Dhagaa barrii amma keessa jirru kun akka Habashaattis ta'u yookiin akka Itoophiyaatti baraaraa seennee jirra. Baqa booqaa birraa baatan ganna dukkana limixii sana keessaa gara ifaa birraa bareedaa kanatti waan uumaan keessan isin baase jechuun barbaada. Asumaanis baga ayyaana Oromoo irreechaan nu ga'e isin ga'e jechuun barbaada. Irreecha nagaa, irreecha milkii fi kan jaalalaa tokkummaa gabbana nuufaa ta'uun dhaamsaaf ergaa kooti. Maarree gammeetuubii laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatiina. Gammeetuubii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Ani maqaan koo Caaltuu Amaan jedhama. Dhaladhee kanan guddadhee aanaan suwaayii dugdaa ganda caffee jilaatti. Maarreekaanis akkuma nama kamuu gaafa umuriin koo xinnannummaarraa kaaseen waan ijoolleen keessa dabartu keessa darbuunan gaafa umuriin koo barnootaaf ga'es mana barumsaa achuma gandaa caffee jilaatti argamu seenuunan barnoota koo eegale. Barnoota koo hagan kutaa 10 fi sanaa ol baradhullee achuma ganduma caffee jilaa fi suwaayii yookiin aanaa baatuttan baradhe. Maarree jiruuf jireenyi ilma namaa gaafuma Rabbiin nu uumeyyuu namni tokko of cinaatti nama barbaada. Anis dhagaa waan anaaf ta'u yookiin qaama kooti jedhee kana yaade kan abbaa manaa koo fi abbaa ilmoo koo ta'e tokko waliinan jaalala eegale. Har'aa aniif inni abbaa ilmaaf haadha ilmaati. Uni lamaanuu Rabbi nu gargaaree jaalala keessa seennee jaalala sanaanis daa'ima bareedduu taate arganne galata Rabbiiti. Kanumaan osoo jirruu anis of jijjiiruuf jecha abbaa manaa koo waliin maradhee gara biyya ambaatti maluu kan qabu isaaf hime. Innis tole jedhee akkan biyya ambaatti maluuf haala naa mijeesse. Anis haalli erga naa mijateetii jedheen osoon turree gara biyya Duubaayitti malee. Dhagaa yeroo tokko waan hin yaadne siifaa yaaduun takka eebbaa takka abaarsaa jedhu. Yoo si yaade eebballee ta'uu danda'a, yoo si yaadne immoo abaarsallee ta'uu danda'a akka jechuuti. Kanaaf guyyaa tokko osumaan nama tokko waliin haasa'uu abbaan manaa kiyya kun balbala kiyyaa dhimmu irratti yookiin dhimmu kiyyaa hidhee waan jiruuf waan ani nama sanii waliin haasa'uu dhaggeeffataa ture. Dhagaa innis akka dhaggeeffate bareen dhugaa jirtu kana isatti hime. Namni tokko naa bilbila jedheen isa gaafan haasofsiisu innis edaa haasaa biraa nama biroo waliin qabdaa jedhee natti dheekkame. Anis lakkii haasaa biroo hin qabu, wanti haasofne waan akkasii qofa jedheen isatti hime. Dhagaa dogoggorri xiqqoon kun akka abbaan koo naatti mufatuu fi natti hin araaramne ta'ee gargar akka fagaannu taane. Abbaan manaa koo kun har'a qabeenyas yoo ta'e jijjiiramee jira, jijjiirama bareedaa keessa jira. Innis akkuma waan kanatti himeen ji'a tokkoon booda bilook ergana godheetii narraa fagaatee jireenya mataasaa jiraachuu fi dhala kiyya kanan isaaf ta'ellee na agarsiisurraa na ittise. Yaa obbolaa koo isinitti agarsiisu. Dhagaa hin dogoggorre jechuu koo miti, dogoggoreera. Dogoggora kanaanis waan jiru dhugaa jirtu itti himee amansiisee yaaduun koo hin hafne garuu amansiisuu hin dandeenye. Abbaan manaa koos achumaan narraa fagaate. Anis irra deddeebi'ee dhiifamaa fi araara gaafadhuyyuu garaansaa garaa dhiifamaatiin natti hin naannofne. Osoo isin ta'eetii maal gootu laata? Dhala keessa hin agarre. Abbaa manaa keessanis dogoggora xiqqoo kanaan dhabdaniittu. Namni egaa gaafuma argatu jijjiiramas nama jechisiisa. Abbaan manaa koo kun gaafa nuti harkaa waan qabne na waliin jaalala ajaa'ibaa naaf kennaaniif isaaf kennaan ture. Garuu har'aa jijjiirame jennaan nagatee laata jedhee yaadni kiyya garantaan itti na deemtee jirti. Kamiifuu waan godhu dhabee rakkadhee jennaan yaada kiyya gara keessanitti as dhiyeeffadhe. Mee waanaan jedhaa mala naaf malaa, malli koo maali? Dhala koos hin arganne, abbaa manaa koos hin arganne, dogoggora sanaan irraa fagaadheen jira. Abbaan manaa koo kun kanarra jiraachaa jiru achuma aanaa Baatuu keessa jiraachaa jira. Aniif abbaan manaa koo kun amma erga gargar baanee waggaa 3 guunneerra. Nama jaalatan dhabanii jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Maalaa godhu mee falanaa malaa? Maalootis abbaa manaa koo garaa naaf laafi dogoggoreera jedhee dogoggora koo ishee xiqqoo kanayyuu dhiifama si gaaffeen jira. Maaliif garaa natti jabaatte? Moo waanuma qabeenya argatteef garaan kee akkas jabaatee narraa fagaachuu filatte? Kaleessa jaalala nuti qabnu sana maaliif dagatte? Dhagaa waa akkanaan jettu abdiin qaba. Daawwattoonni gammeetuufis waanaan jedhaa yaada koo xumureera. Obboleettii keessan Caaltuudha biyya Ambaatirraa.
dhugaan ni be bubbulaan naraa nagni koo jige waan sitti mun qabu erga tuustee na jalaa diddee Ayyaadaan lubbuu siif dhabaa hin barreedu bakoo kee garaan duruu icciitii qabaa hin taane akka koo Ayyaadaan lubbuu siif dhabaa hin barreedu bakoo kee garaan duruu icciitii qabaa hin taane akka koo Yomittummoo jalala quufnee jibba feete mucoo chaattee maqte karaarraa dugdalaatte ormanatti taate hangam beekuu ani si miine atis beekta maaltu taana hanga mana teessee gama laalta naman beekne taata nadhiidha dur jalalli keenya karamiinuu fidde hammeenya mafona goote mana keenya So kalbina la silaltu na jalatun jalalantatu ta'u sumrii bulum qabatu taasistus guyyaanatti halkanii danda'uuf qophiidhaanii bare qalbii waan si feete osin baasu deebi isin baasu biyyaan beekna deemsaaf kaate osin baasu deebi isin baasu maal argachuu baaf namiidha osin baasu lakki Mafmana ijaarte digda osin baasu lakki isin baasu sikadadhee yoo dhageesse na dhaga'i yoo dandeesse jaalala har'a itti qostu boru barii gaabbaan bultu kosin baasu disin baasu kosin baasu lakki isin baasu Tole obboleettii keenya galatoomi yaada kee waan nu qooddeefis ulfaadhu akka daawwattoonni gammeetuu fi kanatti fala waan jettanii yaaddan koomentii jalatti barreessuu fi dandeessu yeroo kamis yaada keessan nuuf qooduu hin dagatinaa karaa WhatsApp yookiin Telegiraamii garagaraa ani fayyadamuun yaada keessan naa ergaa qilleensarra sinii oolchuun ani ga'ee kiyya yookiin hojii kootiin sin jedha agaanis yaada natti fakkaatu tokko haa dubbadhu ilmi namaa ni dogoggora maaliif dogoggora jechuun hin ta'u garuu dogoggora tokko dogoggoree lammaffaa yoo dogoggore suni gara ammeenyaatti yookiin gara diigumsaatti deemuu danda'a dogoggora xiqqoo dogoggorteen abbaan manaa kee kun dhugumaan si jaalate yoo ta'e irrasiif darbuu qaba dubartoonnis ta'ee dhiironni osoo abbaa manaaf hariyyaa qabdanii nama kamuu faana inaasa'inaa akka abbaa manaa yookiin hiriyyaa qabdan namni dhiibee isinitti deemu hedduu ta'uu mala garuu wantoota sana ofirraa cufuu fi ofirraa ittisuuf yaalaa wanti afaan isin bahe booda dhirsa isinitti ta'a kanaaf booda itti rakkachuurra yookiin jireenya keessan itti deegurraa itti dhiiftanii fedhii fi hawwii keessan hoggantanii jiraachuu isiniitu wayyaadha kanaaf egaa yaa obboleettii koo atis amma yoo abbaan manaa kee tole siif jedhe irra deddeebitee jaarsallee erguudhaan dhiifama gaafattee waan jiru haqaan amansiistee yoo itti deemte siif araaramuu danda'a yoo kan hin taane garuu karuma dandeessuun dhala kee akkasi dubbisiisu taasisi kanaan alatti kan humna qabu rabbi guddaadha waan ta'eef waan uumaa kee si haa yaaddatuu fi si haa gargaaruun kadhannaa fi hawwii kiyya har'aaf yaadni koo kana fakkaata xumureera horaa bulaa deebanaa gammeetuu biidhaa Oromiyaa